Pirezidaantiin Turkii walitti bu'iinsa haarawaa gaanfa Afrikaa keessatti arguu akka hin barbaanne yoo akeekkachiisan, Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad immoo Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattu deeggarsa cimaa Turkii gaafatan. Gama biraatiin daawwannaadhaaf Itoophiyaa kan turan Erdogaan Ministeera Muummee Abiyyi Ahmadiif konkolaataa yoo kennan, muddama Eertiraatiif Itoophiyaa irratti ergaan isaan dabarsan ijoo dubbii taheera. Haaluma kanaan daawwannaa guyyaa tokkootiif Itoophiyaa kan turan Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan gara biyya isaaniitti akka deebi'an himame. Guyyaa kaleessaa haala ajaa'ibaatiin kan eeggame Erdogan akkuma Finfinnee ga'een simannaa guddaan taasifameeraaf. Waggoota dabre miidiyaalee biyyattii ugguruudhaan tamsaasa kallattiitiin hojii mootummaa akka uummata bira hin geenye kan dhorke Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad immoo yeroo jalqabaatiif jijjiirama guddaa agarsiisuudhaan miidiyaalee mootummaa guutummaatti miidiyaa hawaasaa isaa dabalatee ummataaf banaa godhanii tamsaasa kallattiitiin simannaa Erdogan agarsiisaniiru. Erdogan akkuma simatameen sa'aatiiwwan booda muuziyeemii Aduwaa daawwatee achirraas gara masaraa biyyattiitti deebi'uun Ministeera Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waliin mari'ate gaazexeessitootaaf ibsa waloo kennaniiru. Wantoota Abiyyi Ahmad ittiin komatamaa ture keessaa tokko waggoottan dabre Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad hoogganaa kamuu waliin mari'atus wayita ibsa waloodhaan gaazexeessitootaaf kennan hin mul'atan. Komii baay'ee booda Abiyyi Ahmad kanaas jijjiiranii miidiyaaleen mootummaa osoo tamsaasa kallattiitiin uummata biraan ga'anii waloodhaan Erdogan waliin gaazexeessitootaaf ibsa kennaniiru. Daawwannaan Pirezidaantii Turkii baay'ee eeggamaa tureef ibsa gaazexeessitootaaf kennameen hooggantoonni lamaan haala biyyoota lamaaniitii fi naannichaa irratti waan mari'atan ummataaf ifa godhaniiru. Jalqaba afaan Amaaraatiin haasawaa kan taasisan Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad bagga gara Itoophiyaatti nagaan dhuftan jechuun Pirezidaantii Turkii simatanii boodarra wantoota Itoophiyaan barbaaddu Erdogan faana marii godhan ifa godhan. Isaan keessaa waa'een ulaa galaanaa tokko ture. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad haasawaa isaanii keessaa Turkiin dhageettii qabduun Itoophiyaan ulaa galaanaatti akka baatu dhiibbaa akka gootu irratti dubbanneerra jechuun ibsan. Biyya ummata miliyoona 130 ol qabdu galaana irraa dhoowwamuun sirrii akka hin taane cimsanii kan kaasan Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad michoonni Itoophiyaa kanneen akka Turkii dhiibbaa dippiloomaasii gochuudhaan Itoophiyaan galaana akka seentuuf karaa nagaa haala akka mijeessuu qaban bal'inaan irratti mari'anneerra jechuun muummichi ministeeraa kun dhimma kana irratti Pirezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdogan waliin mariin godhe marii cimaadha jechuun eeran. Akkasumas Erdogan gama kanaan gahee taphataniif galateeffatan Abiyyi. Garuu Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan haasawaa isaanii keessatti dhimma Itoophiyaan galaana ga'uu ishee kallattiidhaan hin dubbanne. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad ibsa afaan Amaaraatiin kennan sanaan dhimmi diinagdee dhimma murteessaa innii fi Pirezidaantiin Turkii irratti marii godhanii fi waliigaltee irra ga'an keessaa tokko ta'uus akeekan. Abiyyi Ahmad yoo dubbatan Itoophiyaaf Turkii jidduutti guddinni daldalaa keenya yoo xiqqaate doolaara biliyoona 1 fi sanaa olitti guddisuudhaaf waliigaltee irra geenyeerra jedhan. Galma kanaaf mootummoonni lamaanuu bifa karoorfameen hojjechuudhaaf akkasumas ammoo dameewwan daldalaa garaagaraa gochuun daldala nu jidduu jiru guddisuudhaaf waliigaltee irra geenye jechuun ammatti investoroonni Turkii dabalataan gara Itoophiyaa akka dhufan waliin mari'atanii waliigaltee irra akka ga'an hubachiisan. Sagantaa waloodhaan gaazexeessitootaaf ibsa kennuu irratti kan argaman Pirezidaantiin Turkiitis haasawaa taasisaniiru. Pirezidaantiin Turkii haasawaa isaaniitiin gaanfi Afrikaa dirree walitti bu'iinsaa akka ta'u Turkiin hin feetu jechuun akeekkachiisan. Pirezidaantichi daawwannaa hojii Itoophiyaa taasisan sanaan Abiyyi Ahmad waliin dhimmoota garaagaraa irratti mari'achuu ragaa bahan. Erdogan haasawaa isaaniitiin naannoo gaanfa Afrikaatti amma waraanni haaraan akka jiraatu Turkiin hin barbaaddu jedhan. Dabaluudhaanis naannoon gaanfa Afrikaa kanaan dura walitti bu'iinsa yeroo garaagaraatti tureen guddoo miidhameera jechuun kaasanii lolli biraa kanaan balaa qaba kanaaf ammoo lola ka'uu hin deeggarru jedhan. Pirezidaantichi Erdogan yeroo Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti muddamni cimeef waraanni ka'uu mala jedhamee sodaatamaa jirutti ergaa dabarsaniin tasuma waraanni amma baha Afrikaatti dhalatu kan yeroo kamuu caalaa balaa qabu ta'uu eeran. Kana qofaa miti dhimma Somaalilaand irrattis yaada kennaniin Abiyyi dura dhaabbatanii akeekkachiisa cimaa laataniiru Erdogan. Pirezidaantiin Turkii ibsa gaazexeessitootaaf kennan sanaan ejjennoo biyya isaanii irra deebi'anii ibsuun beekamtiin Israa'el Somaalilaandiif kennite abadan gaanfa Afrikaatiif faayidaa hin qabu jedhan. Pirezidaantichi dhimma Israa'el kaasuudhaan dura gaanfi Afrikaa dirree waraanaa biyya alaa ta'uu akka hin qabne hubachuun gaariidha jedhan. Rakkoon gaanfa Afrikaa keessa jiraachuu cimsanii kan kaasan Pirezidaantii Erdogan biyyoota
biyyoota naannichaa keessa rakkinni jiru kamuu naannichi matuma isaa ofumaaf rakkinicha furmaata itti godhuu qaba jechuun cimsanii dubbatu. Daawwannaan pirezidaantiin Turkii Itoophiyaa taasisan nagaaf tasgabbii naannichaatiif gumaacha akka taasisu abdii qabaachuu kan ibsan pirezidaantii Erdogan daawwannaa kanarraa bu'aa gaarii akka argannu amantaa guddaan qabas jedhaniiru. Erdogan gaanfa Afrikaa keessatti tasgabbiin yoo deebi'e nagaa yoo dhufe carraan diinagdee naannichaa xiyyeeffannoo akka harkisuu fi gama kanaan ammoo gufuun tokkolleen akka hin mul'anne cimsanii dubbatu. Daawwannaa pirezidaantii Erdogan Itoophiyaa taasisan kanaan Abiyyiif kennaan isaan laatan ammoo miidiyaa hawaasummaa gubbaatti ijoo dubbii ta'eera. Waggoota dura diroonii namaan ajjeesan Abiyyiif laachaa kan turan pirezidaantii Erdogan kaleessa immoo ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmadiif konkolaataa ammayyaawaa biyyi isaanii oomishtu akka kennaatti laataniiruuf. Kanaanis pirezidaantiin Turkiyee kun ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmadiif konkolaataa elektirikii Tog jedhamu kan Turkiyee keessatti oomishame Abiyyiif kennan. Konkolaataan kun bara 2022 erga oomishni isaa eegale biyyoota alaatti guddoo gurguramuu hin eegalle inumaa Itoophiyaa kan seene kan Abiyyi isa jalqabaati jedhame Tog. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad konkolaataa sana masaraa mootummaa yookaan National Palace keessatti ofuma isaaniitiif oofanii akka yaalaniif laalan Anadoluun gabaaseera.